qabxii hedduun qaba. Namarra garuu kanan kaayyeffadhee tokkoffaarratti waaqayyoon galateeffachuu, lammaffaarratti obboloota koo na bira dhaabbatanii eebbisuudhaaf dhufee dhimma yuutuubii korreetti jechaadha. Waaqayyoo na gargaaree miseensa yuutuubii ta'een jira, yuutuubiirra ta'ee jira. Kun immoo tokkoffaatti akka namaatti waaqayyoo obboloota baay'ee naaf laate. Isa kanaaf waaqayyoodhaan nan galateeffadha. Tokkoffaarratti kan akka wal barru taasiseyyuu waaqayyoo waan ta'eedhaaf hundumaa dursanii waaqayyoon galateeffachuun ilma namaarraa barbaachisaadha. Itti aansanii immoo obboloota wal eebbisuun galanni ilma namaatiif hin malu, kan galateeffamu hin malu waaqayyoodha. Isin immoo obboloota na bira dhaabbataa turtan. Dhugaadha jalqabarraa kaastanii gara kanatti dhufuu koorraa kaastanii ani gara kanatti kan dhufe gara obboleettii koobsee yookiin immoo furtuu dhalootaatiin gara yuutuubii waldaa eegumsaa irratti hojjetaa jiru garsanaa wal barree anis immoo kan waldaa eegumsaa erga guuteen booda gara kanattiin kan koon banadhe jechaadha. Durayyuu kaayyoo banachuuf keessaa nan qaba garuu akkamitti akka ta'e haalli isaa seera isaa baay'ee bu'aa bahii isaa hin beeku. Miidiyaa fayyadamaan ture yeroo hin jedhu miidiyaa kana miti waassaappiidha irra jireessa kanan fayyadamaas ture har'as fayyadamaan jira caalaatti anaaf bu'uurri guddaan waassaappiidha. Bu'aa guddaas waan naaf buusee fi gara yuutuubii kanaatti naan dhufu sagantaa achiin darbu nan dhaggeeffadha yeroo argadhettiin nan hordofa garuu bu'aa bahii isaa inni qabu adeemsa maalii keessa darbee namni viidiyoo akkas bareedu fidee dura namaatti akka dhiyeessu hin beekun ture. Garuu ergan banadhe immoo bu'aa bahii sana keessa akkan darbuu fi waaqayyo ijoollee obboloota koonaaf kaaseetu na agarsiise jechaadha. Amma irraatti obboloonni na bira dhaabbattee na gargaaraa jirtu. Hunda isaan beekee miti baay'ee muuxannoo isaa gonkumayyuu hin qabu. Na hubachiisaa na gargaaraa iddootti naaf hin danda'amnetti illee harkaa fuutanii warra na gargaaraa turte waaqayyo sanaa eebbisu eebbifamaa kabajamaa ulfaadhaa hundi keessan. Obboloonni garee tokkummaadhaan wal gargaaruu jalatti argamtan warri gaggeessaa jirtan warri sagantaa baastan warri akkasuma amanamummaadhaan wal bira dhaabbattan as keessaallee kan ba'an obboloonni baay'een dhugaadha. Yeroo sanattiin karaa baay'een na gargaaranii akkanii gara liivistii seenuu fi baay'ee akka nama rakkisu jalqabarra hin beektu toora kan qabsiifadhu na gargaaran har'allee nu gidduu kan hin jirre jiru lafa jiranitti dhugaadha. Waaqayyo isaan haa eebbisu, waaqayyo isaan haa kabaju, haa ulfaatanii kan hojjetanitti haa milkaa'an jedha. Akkasuma as kan jirtan eebbifamaa kabajamaa ulfaadha. Baay'een sin jaalladha, baay'een sin kabaja dhugaadha. Baay'ee gammadeera, baay'ee nama gammachiisa. Namni tokko hin hojjeta ija dadhabbii isaa sana immoo arguu hin barbaada. Kanaaf ija dadhabbii keessanii ija dadhabbii koo kana arguu kootti baay'ee gammadeera. Warri naaf gammaddanii warri bakka gammachuu koo gammachuu keessan gootanii hirmaattanii waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa siniin jechuu nan barbaada. Hundumaa dursa waaqayyoon galateeffachuu baay'een jaalladha. Jireenya koo keessatti hangafni isa kanaadha. Maddi gammachuu kan koos isa kanaadha. Sagalee waaqayyoo macaafa qulqulluu keessatti ergaa warra Roomaa boqonnaa 11 lakkoofsa 33 hanga 36 kan jiru nuuf dubbiseetanii waaqayyoon galateeffadhu obboloota koo eebbisee sagantaa nan qabadhee har'as fuulduratti dhiyaadhes isa kanaadha. Maqaan waaqayyoo ulfaatu waaqayyoodhaaf galanni guddaan haa ta'u. Akkas jira sagaleen kun mata dureen isaa galata waaqayyoo jedha. Badhaadhummaan araara waaqayyoo hammam guddataa, ogummaan isaa fi beekumni isaa hammam gadi fagaataa. Akka inni itti murtoo godhu namni qoree bira hin ga'u. Karaa isaas namni faana dhahee hin hubatu. Caaffata keessatti iyyuu eenyutu takkaa yaada garaa waaqayyoo beekiree? Eenyutu takkaa yaada garaa waaqayyoo beekiree? Yookiis eenyutu gorsa kennuufii danda'aree? Eenyutu waa isaaf kennee beekaree? Eenyutus waa'ee isaa dubbifateeree? Kana kan jedhu caafameera. Wanta hundumaa waaqayyotu uume, wanti hundumtuu isaan ta'e, wanti hundumtuu isaaf jiraata. Bara baraan galanni haa ta'u. Amiin jedha. Nan dubbisa boqonnaa 36 deebi'ee wanta hundumaa waaqayyotu uume, wanta hundumtuu isaan hin uumame, isaan jiraata. Wanti hundumtuu isaaf hin jiraata. Bara baraan isaaf galanni haa ta'u. Amiin jedha.
Amiin. Ani sirra dabalee nan jedha. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Karaa itti Waaqayyo nama gargaaru, karaa itti Waaqayyo nama eebbisu, karaa itti Waaqayyo nama gaggeessu namni qoree bira ga'ee hin jiru. Hundumtuu immoo isaan ta'e, hundumtuu harka isaarra ta'a. Wanti siif ta'e, wanti sirriitti ta'e hundumaa keessatti Waaqayyoon galateeffachuun baay'ee hin barbaachisa. Baay'ee gaariidha. Kanaaf wanta isinirratti ta'u, wanta isiniif ta'u hundumaa keessattiin Waaqayyoon galateeffadhaa isiniin jedha. Hundumaa dursee Waaqayyoodhaaf ammayyuu dabalee daddabalee galanni guddaan haa ta'u. Isa wanti hundumtuu isaan uumame, isa wanti hundumtuu isaaf jiraatu, isa waan karaa hundumaatti immoo isaaf galanni malu galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Isin immoo obboloota koo dhugaadha. Dubbiin kun dubbii jireenyaati. Macaafa qulqulluudha. Kana baaftanii sobuun dogoggora guddaadha. Kanaaf baay'een sin jaalladha, baay'een sin kabaja. Guddaa eebbifamaa, guddaa kabajamaa. Kanumaan caalaatti warra ofirra darbanii dhaloota gargaaran, warra isaan duuba jiranii fi jajjabina ta'an, warra yeroo hundumayyuu amanamummaadhaan karaa kamittiin wal bira dhaabbatan. Kun tarii wanta xiqqoo ta'uu danda'a obboloota kan koo akka ilaalcha namaatti. Namni immoo xiqqoo irratti nama namne guddaan itti laatamu jedha sagalee Waaqayyoo. Kanaaf waan xiqqoo irratti amanamanii yoo wal gargaaranii yoo wal bira dhaabbatan bareedaadha. Akkasuma obboloonni booda kana dhuftan illee jajjabaadhaa. Jalqaba gara kanatti hin dhufne xiqqoon ulfaata haalli isaa. Wal baruudhumaaf illee ulfaata. Akka jalqaba irratti ka'umsa jalqabaa miti. Haalli baay'een jijjiirama hin qaba. Isa kana keessatti immoo jabaadhaa. Qormaan hin jiru miti. Walitti bu'iinsi hin jiru miti. Yaadaan walii diduun hin jiru miti. Hin jira. Isa kana keessatti garuu wanti hiika hin qabne hin jiru. Hundumtuu hin furamu. Tokkoffaa harka Waaqayyootiin, lammaffaa immoo obboloota walii gidduutti hin furamaa jechaadha. Wal dhaga'uun jiraannaan, waliif obsuun jiraannaan, waliif danda'uu jiraannaan jechaadha. Kanaadha as duwwaa irratti miti bakka yeroo hundumaa bakka hundumaatti akka wajjin ta'an immoo Waaqayyo hunda keenya haa gargaaru. Ba'aa walii baachuun, wal gargaaruu, wal bira dhaabbachuun tokko aadaa keenyaadha. Tokkoffaa irratti Waaqayyo jaallata. Lammaffaa immoo aadaadha. Namni erga nama ta'etti yoo wal bira dhaabbatee wal gargaare baay'ee hin barbaachisa. Isiniin jechuun barbaada. Obboloota koo guddaa eebbifamaa kabajamaa. Yaada kana kan hin qabadhe dura keessanittis dhiyaadhe baay'een sin jaalladha, baay'een sin kabaja. Jara deddeebiin dubbataadha yaada kana asumaan naaf qosha. Egaa itti dabalataan guyyaa kaleessaallee obboleettii koo dandeessu yookiin akkuma dandeessitu bidha. Isuma kanaan haa fudhadhu akkooni yaada jalqaba gara miidiyaa kanaatti naa dhuftu yaada tokko keessa kee ture. Yaada sanarratti immoo akka jabaattee hojjettu nan abdadha. Kanarratti illee miidiyaa kan akkasii namni baay'een hordofuudha. Yoo baate iyyuu mul'ata kee keessa kee jiru itti fufii kan jedhu yaada ishee keessa ture. Baay'ee yaada kanatti baay'een gammade. Yaada naaf qabduuf ulfaadhu. Kaayyoon jalqaba miidiyaa kana baneefis waan biraa miti. Baran jiraadhu guutummaa keessattiin ani jalqaba irratti yeroon dhaladhee kaasee amantii kana keessa hin turre, alarran ture yeroon jedhu amantii ortodoksiiti. Amantiin kiristaanaa ta'ee ortodoksiin ture. Achi keessaa gooftaan jaallatee garuu yeroo isaatti gara amantii pirotestaantii yookiin pheenxeetii kanan dhufe jechaadha. Baay'ee ergan dhufe duraan waa'ee amantii baay'ee ammanaan waan achi keessatti dabarsee amma tokko himiyoonaan jedhanii hin ulfaata himuudhaaf anaaf jechaadha. Ammana hubannaa isaa hin jenne gara gooftaatti yeroon dhufe kaasee garuu Waaqayyoon baay'een jaalladha. Inni garuu caalaatti baay'ee na jaallatee na hawwate. Isan argadde itti fayyee kana. Boqonnaa faara galfii isan argadde kana. Isan ofii kootii Waaqayyootti na jijjiire kana. Innis immoo bartoota isaa yeroo waamee akka isaan dhugaa bahan, akka isaan deemanii hanga handaara lafaatti dubbii isaa dubbatani. Sagalee isaa irratti dubbata waan ta'eef waamichi keenya. Eenyumaaf mana Waaqayyoo keessa kan jirru dhugaa kana dabarsinee dhaloota biraan ga'uudha. Wanti baay'een hin darba. Dubbii kana keessaa garuu fidalli tokko darbuu mannaa jedha. Ardiif samiin kun yoo darbite wayya. Tokko fidalli tokkittiin jechaadha. Wanti darbu hin jiru. Wanta irra mul'atu, wanti kaleessa bara keenya keessatti argaa turre, wanti baramee darbee ture har'a bara kana keessa wanti hin jirre jira. Jijjiirama wanti baay'een isaa jechaadha. Kanaaf bara jijjiiramaa wajjiniin jijjiiramuu otoo hin taane Kiristoos keessatti jijjiirama guddaa agarsiisuun dhugaa ba'uun lafa deeman haala jiraatan keessatti dhugaa isaa bahuun Kiristoos Yesuus karaadha, dhugaadha, jireenya isa ta'e lallabuun dhuguma jireenya. Kanaaf isa kanatti illee yaanu kana kan hin qabadhe isa kana bahee
isuma kanatti itti fufaa jechaadha. Waaqayyo sinaa eebbisu kan jaallattanii na eebbisaa akkasuma waaqayyo ayyaana akka naaf baay'isuu fi naaf kadhadhaa akkuma namni isaa ergamaan isaa Phaawulos jedhe yeroon dubbadhuuf jechin akka naaf kennamuuf naaf kadhadhaa jedhe. Kanaaf kadhachuun barbaachisaadha. Waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa kabajamaa ulfaadha.